Baqattoota Somaalii Hargeysaa keessa jiranii roorroon addaa irratti deemaa jirti. Baqattoota jechuudha biyya Somaaliidha. Hargeysaa Somaliland akkuma waliigalatti Somaliland keessa ijoollee jirtu roorroon addaa irratti deemaa jirti. Roorroon addaa irratti deemaa jirti jechuudha. Roorroon sanis maali jechuun keessan hin oolu hedduu waan nama gaddisiisaati dhugaa waaqaa jechuudha. Hedduun gaddiyanii onnee kanarra waan taa'utti jiran jechuudha gadda sanirraa kan ka'e. Akkuma bara 2007 akka Itoophiyaatti in yaadattu jedhee yaada. Jijjiga keessatti Oromoo godhan gochaa jiranii. Salaamatille hin daganne ashama akkam jirtu naga jirtu hordoftoota kiyya warra YouTube kanaaf haaraa taatan like subscribe share godhaa isiniin jedha. Maaliif osoo salaamatu nu gaafatin dila kana haasofte jechuun keessanillee hin oolu dhugaa waaqaa hedduu nama gaddisiisa. Salaamtaa hin daganne kaza dhugaa baay'ee takka nama gaddisiisa. Mee warreen YouTube kanaaf haaraa taatan like subscribe share godhaan isiniin jedha. YouTubean daldalachuu deemtaa birrii barbaachuu deemtaa hin jedhina dhugaa waaqaa waan hedduu hamilee namaa tuqaati wanni tuni. Maaliif anis arginaan maaliif irraa hin dubbadhu jedhee gara kana dhufe arginaan osoo hin tahin namaatu Somaaliilaan Hargeysaa keessa jechuudha natti erganii suuraa kana tarii miidiyaa irratti hedduu gadhiifamaa hin jirtu irraa dubbadhu naan jedhanii na dirqisiisan yoo barbaadan isin agarsiisuu hin danda'u jechuudha irratti erganii irraa dubbadhu naan jedhanii turanii ishii irraa dubbadhaa jedhee gara keessan dhufe dhugaa baay'ee takkaan gadde baay'ee takka na gaddisiises. Maaliif waan baay'ee takka sammuu namaa tuqaati jechuudha. Oromoo fixaati jiru silayyuu maali bilisummaan kenna tarii guyyaa qiyaamaa bilisoomnan sahaa kan nuti Oromoodha jennee abdannus tarii ani siyaasa keessa seenuuf osoo hin tahin dhugaa hedduu nama gaddisiisan nama kiyya naaf baasaadha gaafa jedhee nama koo naaf baasaa jedhee ijoollee wacaaletti fidanii gaafa gannaqanii makiinaan Itoophiyaadha jechuudha. Maali huddutti galeeti dhaabbate jedhanii gaafa tan Hargeysaadha nama buuste ija hidhanii bilbila sirraa fuudhanii irratti si ol guuru jedhanii achi buuteen uummataa dhabamaati jirti jedhanii waraanatti nama dabalaa jira seenuma jedhanii addan baane achi buuteen uummataa dhabamaati jirti jedhanii yoo waraanatti kan dabaluu deemu taate bilbila irraa fuudhuu maaltu fide? Bilbila isaan fayyadaman fattashanii naquu maaltu fide? Ija hidhuu maaltu fide? Yoo waraanatti dabaluu deeme ija hidhuu fi bilbila namarraa fuudhuu maaltu fide? Mee naa himaa. Kaza baay'eedha jechuudha baay'ee nama cannaqa wanni akkanaa kunidha. Oromoon kenna silaafuu bakka iyyattuu inuma miidhamanii baqattoonni kenna bakka iyyattuu inuma miidhamanii amma mucaa Masreen keessa jiru birraa dhalataa magaalaa Ciroo Masreen keessatti hidhamee ture magaalaa Kaayiroo keessatti achi buuteen isaa dhabameeti jira sanillee namni arge hin jiru. Birraa namni arge hin jiru birraatuuf jechuudha naman baay'ee jaaladhu tiktoka kanarratti illee naman baay'ee dinqisiifadhu sanii wal qabatee osoo waa'ee birrarraa dubbatu hin tahine waan baay'ee na ajaa'ibee akkam viidiyoo kana waraabu na godhe takkaatu jira isin argisiisa. TikTok YouTubein na adabuun oolu yoon suuraa kana ol baase xiqqoo isinitti mul'isuu barbaada. In argitu jedhee yaada akka nama kenna godhaa jiranii mucattii tana danfa itti naqanii jedhanii hedduudha sooraansi in argitu jedhee yaada. Ajjeesaniiti jechuudha gurbaa kanatiin ajjeesaniiti isaa xifajjeesii akka jedhani ajjeesanii mukatti fannisan jedhanii dhugaa baay'ee dinqiidha kunoo poolisii wajjin mana hakimaa keessa jirti isinitti mul'atu natti fakkaata. Qoy biddarraa qannasa kunoo poolisiidha wajjin mana hakimii mistashfaa afaan arabatti mistashfaa jedhama afaan oromootti mana hakimaa jedhama miti mana yaalaa keessa jirti hospitaala jechuudha. Amma akkana jedhanii kunoo lafoon isii akkanatti irraa buqqa'aa jira baay'ee garaan ni danda'ee hin laalu dhugaa waan baay'ee nama ajaa'ibu kenna carraan Oromoodhaa kun maali laata?
dhugaa baay'ee takka nama cannaqa laalulleen jechuudha baay'ee nama ajaa'ibsiisa. Ani kan jedhu carrummaan keenya kan Oromoo kun maalidha? Ay carraa Oromoo. Somaalii jechuun diinaa millaan qabdu dhugaa dubbachuuf. Somaaliin gaafa achiisitti kaate jijjiga keessatti bara 2007 waan uummata keenya godhan hin beektan jedhee yaada. Akka Itoophiyaattiin isinii himu jira bara 2007 gaafa jedhu hin yaadattan jedhee yaada. Boolla keessatti nama walitti qabanii ibiddarra shiduu turanii. Ani gaafa sana egaa televizyoonaan ilaalaa ture miidiyaa irratti. Hin beektan jedhee yaada. Dhugaa dubbachuuf jechuudha waan baay'ee nama ajaa'ibu waan baay'ee onnee namaa cabsu kunisiidha. Onnee namaa cabsa dhugaa dubbachuuf. Maaliif nama takka danfa danfisanii yoo karaa nagaatiin nurraa bahaa jedhanii maaltu dhufaa? Nurraa bahaadhaa karaa nagaatiin isin hin barbaannu nurraa bahaa yoo jedhanii maaltu dhufaa? Dhugaa baay'ee onnee namaa cabsa. Maaliif gaafa danfa danfisanii bishaan distitti danfifatanii namarratti gannaqan qoy Oromoo miti. Anama Oromoodha miti saba biraa jechuudha. Namuma fedhe Amaaras haa ta'u abba fedhes haa ta'u akkasitti lubbuu baasuun baay'ee natti jabaata. Maaliif jettee yoo hayyaaddu taate nama tahee ji'a 9 tahee dhalatuu isaa qofaafuu bakka baay'ee na cannaqan barbaadu jechuu kooti. Akkasitti lubbuu isaa keessaa baasuu hin barbaadu. Ji'a 9 garatti ba'atame dhalate jechuudha akka kootitti. Nama akka kootiitti lubbuu qaba. Lubbuu ta'e gaafa akkanatti hodhanii sagal isaa baasan maaltu sitti dhaga'ama qo'ate? Nama tahee dhalatuu qofa maaltu sitti dhaga'ama? Amma Somaaliinis akkuma bara deengaddaa yookaan waggaa takka dura Yemenitti ijoollee boombiitti darbanii mana guutuu shidan san ni beektan jedhee yaadadhaa ni yaadatan jedhee amana. Akkasuma gochaa jiru. Nu keessaa bahaadha. Ijoollee keessaafuu dargaggoota achi buutee isaa harkaa hin jiranii jechaa jiranii. Maaliif yoo kan jettan taate dhugaa baay'ee nama cannaqa. Carraa kenna kana ani carruma kenna kana waan inni ta'e wallaalee maaliif yoo jettanii kan yaaddan ta'e jechuudha. Dhugaa jechuudha bakka inni jiraa miti. Carraa kenna kan Oromoo kana malee kan nama biraa akkanaa miti. Bakka carraan kenna kan Oromoo kun maali laata? Dhugaa kun siyaasas nama hin jechisiisu siyaasa keessa galtas naan hin jedhinaadha. Siyaasas nama hin jechisiisu nama akka kootiiti gaafa danfa danfisanii danfa sirratti naqanii maal akkasitti dhagahamu ati yaadimee bakka kan taa'e ati yaadi maal akkasitti dhagahamu jechuudha. Maaltu sitti dhagahama? Gaafa lubbuu teetana tawaaqni siif uume kana silaaluu dalagatanii bulu waan namaa hin saamtu Oromoon waan namaa hin saamtu hojjetanii bulu. Maaliif barbaade lubbuu namaa hodhanii keessaa baasuu maaliif barbaadanii qooyi? Waan hin jedhamu beeku waan hin jedhuutu na hanqatas. Maaliif jettee yoo hayyaaddu taate bakka deemnutti numaatu miidhama Oromoo matanaatu miidhama namni biraan miidhama. Dhugaa baay'ee na ajaa'iba. Mucattii tanafaa yoo laaltanii dhugaa amma akkattiin viidiyoodhaan isin garsiisa namni zaahiratti akkana isii ilaaltanii baay'ee akka sodaattu. Coraan akkana xarraakaa jechuudha. Wayyoo abbaa. Hin gartan jedhee yaada. Ajjeesan jechuudha du'a mukatti fannisanii sirriitti ilaalala. Ajjeesanii mukatti fannisan maaltu isin dhagama yaa Oromootiyaa? Dhugaa waan namatti dhagahamu waa hedduutu namatti dhagahama. Maaliif bakka asirra waa akkana na goggodhu waan baay'ee nama ajaa'ibus ni ta'a jeetis takkaa hin yaadne silaa Oromoon gubatuun nuuf haara yaamiti Yemen keessattuu kana caalu lubbuu ijoollee kumaatamaa oliin bakka takkatti gubanii garuu jechuudha gaafa tarii waan ati irraa quba amma ijoollee Yemen sana amma dura Yemenitti guban sana isaaniif irraa quba hin qabne manni itti balbale tana jechuudha qabanii ijoollee isii bira turteetu kana naaf erge jechuudha qabanii gaafa jechuudha danfa danfisanii osoo ati lubbuun kortuu gubbaasi gannaqa maaltu akkasitti dhagahama Oromootiyya maaltu sitti dhagahama mee ati kan na daawwataa jirtu jechuudha kan sagalee kiyya kana daawwataa jirtu gaafa si qabanii danfa osoo ati kana itti argitu danfa sitti naqani maaltu akkasitti dhagahamu hisaabi gaa beeka dingata amma balaan jechuudha dingata osoo ati irraa quba hin qabne yoo sirratti tahe
hin beektu bakka. Yani dila siimiti laaluma sirra buute san argita malee jechuudha. Gizee ilaalaan sirra buute san argita malee dilas miti. Kanammoo osoo xiqqoo lubbuun agartu namni tokko si gubna jedhee gaafa akka ibidda sitti fidee maal sitti akka fakkaatu hisaabee bakkuma jirtu jechuudha. Dhugaan waan baay'ee na sodaachise keessaa waan baay'ee takka bakka garaa hoona nyaate keessaa waan takkaadha. ከዛ beeku waan hin jedhe himus hin beeku. Viidiyoo waraabamteeti jirti garuu yuutuubiin na adabuun oolu akkamitti maxxansaa viidiyoo waraabanii na erganiiti jiru. yuutuubiin na adabaa maxxansuu natti toluu dideetiin ol bahee isiniif haasa'ee ol bahee isiniif dubbadha jechuudha. Viidiyoon naaf ergamtee jirti garuu dubbatu bakka yuutuubii irratti ol baasee maxxansuun na sodaachisa. Yuutuubiin na adabuun oolu baay'ee takka nama sookanneessa jechuudha. Waan baay'ee nama sookanneessu viidiyoo sanis isiniin garsiisa. Garuu qoy yuutuubiin na adabuun oolu jedhee sodaatutti jira. Maaliif yoon viidiyoo san maxxanse amma akka waraabamtanii yoon maxxanse jechuudha dhugaa rabbi. Atu bakka teessoo if wallaalta jechuudha. Atummaan na daawwataa jirtu kun bakka teessoo if wallaalta. Anis akkasiin nama rifachiisuu hin feene. Maaliif suuruma tana ilaalaan isiniin jedha. Hanga viidiyoo biraatiin walitti dachaanu saba keenna amantaa qabdaniin du'aayii godhaa fi akka waaqni laaffisuuf amantaa qabdanii musliima hin jenne kiristaana hin jenne amantaa qabdanii maaliif saba keenna amantaatu yoo amantaan gargar nu gootellee saba keenna waan ta'eef amantaa qabdaniin du'aayii godhaa fi warra sagaleen kiyya kun isin bira geesse du'aayii godhaa fi isin jedha. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaatti nagaan turaa isiniin jedha. Galatoomaadha warra yuutuubii kanaaf haaraa taatan laayik sabskiraayib sheer gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Amantaa qabdaniin saba keessaniif du'aayii godhaadha. Akka waaqni nagaan gara biyya isaanii deebisu du'aayii godhaa fi baay'ee nagaan tura.